Iti akka bulmaa na bu'iti. Uduu darra jira dhufaa jiraati. Kabajaan itti naa kaa'ee jedhee jira. Amina maal jetta? Maal jetta Amina? Ol jettee kabajaan yoo qubee tan harka diratte bakkuma isaa buutee harkatti yoo diratte isaa fayyamtee inni uduu darra jira ni dhufaa si fudhatee Dubaay deemaa jechuudha. Gana gaafii qaba. Gana gaafii qaba hanga ammaa kaameeraa duuba tureen waan akka kaameeraa baruu malee quban qabu waan kana wal dhungatanii haflaa jedhanii iyyisanii bum godhanii dum godhanii waan kana hin beekneti. Amina haflaan kun maali kasii erge sun eenyu? Gaafiin hundaa gaafata. Amina gaafata dura. Eenyu? Ka sarpiraayiz godhaa jedheetti mallaqa si geet erge eenyu? Mabruuk. Allah ya. Awwan jiru qabu mabruuk miyya. Waan Amina kennaaf yeroo takka. Muktaari Amina. እስቲ አንተስ ምንድነው የተሰማው እዚህ እንትን ሰርፕራይዝ ላይ? ደስ ብሎኛል። እንኳን በሰላም አገባች። ቀለበት ልታረግ ነው? خلاص خليها كمان باقي عصيرات وكيك.
Amina surprise. Take it to Melissa. Take it to Melissa. Amina surprise. Surprise. Amina. Amina. Kata. Amina mal tak Amina. Kursi onda sidal tireller. Burak. Leş sitti mai. Surprise. Surprise yeroo takka Amina daaf yeroo takka hamilee kennaaf himi. Kabajamtoota hordoftoota keenya kabajamtoota keessummoota keenya Aminaadhaaf jechaadha. Aminaadhaaf guyyaa har'aa mustariyaan surprise kana gootee jirti. Baay'ee nus gammannee jirra. Aminaanis gammaddee jirti. Yeroo takka obboleettii isii kabajamtuuf jaalatamtuu mustariyaaf hamilee akka nu gaditaniif. Kana isiniin jedha jechaadha jalqabame. Mucayyoon surprise taate kun jechaadha maaltu akka itti dhagame gaafannee ergasii ammoo gara mustariyaatti kunna jechaadha. Boy. Akkas jechaadha Kaamila yookaan Amina maaltu si dhagame? Gammachuu guddatu natti dhagame. Maaltu akka dhagame illee wallee rifadheetiin jira sodaa gaafachuu baatee xiqqishoo tursiiste illee tola ture garuu eegeetteefuu la hulluchitti jira dubbisu. Kabajamtoota keessummoota keenya Aminaan baay'ee gammadee jira. Baay'ee wanti kun na gammachiise waan hin eenne jettee jirti. Saniifuu gammachuuf rifaatuu keessa waan jirtuuf xiqqoo tura na gaafadhaa jettee jirti. Xiqqoo turree gaafanna. Tole ammoo gaafadhu naan jedhanii sirra kutuu hin dandeenye maal si dhaga? Gammachuu guddatu natti dhagame hundi keessanuu galatooma mustariyaa hedduu takka galatoomi yaani keessiititti quba qabaa fulaan maamma teenya keessaa tanachuu jira laakiin isin jijjiirta jirti awlaan kun garuu ka jijjiiramu hin qabne jijjiirame maaliif akka jijjiirame hin beeku hedduu takkanaaf galatoomi mustariyaa jechuun barbaada hundi keessanuu galatooma warra isin argamu. Warri iddoo kanatti argamtan akkasumas mustariyaan waan kana surprise kana nagoote maqaa kabajamtootaaf daawwattoota kootiitiin akkasumas maqaa uummata keenya bal'aa iddoo kanatti affeerraa keenya dhageettanii iddoo kana dhuftanii galatoomaa isiniin jetti Aminaan isinoo maal jettanii mee? Kana jechaadha kabajamtootaaf hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudhaan waan baay'ee nama gammachiisu. Mee haati surprise kana qopheessite jechaadha mustariyaa maal irratti hundooftee akka waan kana qopheessite waliin gara mustariyaatti deemnee isii kan gaafannu ta'a jechaadha. Sagantaan keenya akkuma itti fuufetti jira akka nu hordoftan gara maal isin gaafanna jechaadha. Mee maaltu si dhagame? Gadda guddaan na dhagame. Akkasuma gammachuun isin dhagamte waalachuu wal keessaa na dhagame. Gaddi wanni gammachuu wal dhagaamteef surprise taatee jirti. Gaddi wanni na dhagaameefis waan surprise kun keessi hin ta'iniif biraankiisii kun jira. Olee kennaa olii. Surprise kun dhiifama Amina heetii miti. Kab Amina Oma miti jechaadha. Oma Surprise waliin kuma qabnu sanii laakiin
godhe kaati. Amantii biraanki. Amilee kennaa fi mee mustariyaaf yeroo takka. Akkasuma kabajamtoota okay. Akkasuma kabajamtoota hordoftoota keenya akkasuma keessummoota asitti argamtan dubbiin akka jalqaba nu gammanne san hin taane jechaadha. Mustariyaan as garagalchitee nu rifachiistee jirte jechaadha. Iddoo kanatti surprising godhe piraankiif jecha piraankiif jecha iddoo kanatti surprise kana mallaqa hagana ga'u baase malee surprising ka isiitii miti kiyya jettee jirti. Ani maaltu si dhagan? Aadira surprise isiitti illee akkuma kiyyaati. Homaan itti dhagaman gammachuu guddatu natti dhagama. Aadiyoo keessatti illee ta'e akkanuma gammada rakkoon. Garuu jalqaba gammaddee waan marifattu maal? Aadi jalqaba piraankiidha yaani piraankii waan baratame waan ta'eef homaa rakkoon. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya keessummoota keenya piraankiidha. Wanti piraankiidha. Haflaan ammoo kaayisiitii jechaadha yeroo takka mustariyaaf hamilee kennaafe. Mustariyaan maal irratti hundoofteeti waan kana godhuu dandeette yoo jettan ani icciitii guutuu quba waan qabu jechaadha. Gaafa subscribe YouTube isii jechaadha 30 ga'u guyyaa akka har'aa kana guyyaa kana yaadachuudhaaf jechaadha 30 kee jetteeti iddoo kanatti surprise gootee jirti. Baay'ee nama gammachiisa ammas hamilee kennaafi. Kanaafuu haati piraankii taate achi nuu teettee haati surprise dhugaan asii nuu deemta. Amina garantee hamilee kennaafi Amiraan hamilee kennaafi. Amina koo garan dhaabadhu. As dhaabadhu Aminaan. Baga rabbiin guyyaa kanaan si ga'e sin jedha. Dhiifama beekaatiin kaayee kanaaf. Naa galee bire. Alaan fuudha kanaafuu yoo agar iska guyyaa akka dhaa kana 30 geette. Isiifis yaadannoo haa ta'u. Isinis 30 keessatti 40 seenne. Anaaf garuu biraankii ajaa'ibaati. Biraankii kana namni dalageen beeku jeetii yaada. Lennoo maaliif haflaan isii jeetiin nama hunda yaame. Dhuga hin beekne. Aywa haflaa isii jeetiin nama hunda yaame garuu isii haflaa kiyyaan jeeni waan isiin haflaa kiyya quba qabduuf haflaan ammallee kun kiyyuma maquma kanarraa inni kee hafna haflaan kiyya jechuudha. Aywa kanaafuu galatoomii guyyaa kanaan baga rabbi si ga'e siin jedhaa jira. Ani kamin nagaa aree 30 qabu haa guyyaa haflaa kiyyaa guyyaa haflaa kiyyaatiin eebaga nagee to 30 kana naan jechu jirtaa see 30 dura kutee fiinti. Kanaafuu haflaan kan keete jechaadha. Kana fakkaata jechaadha kabajamtoota kaamilaa maaltu si gaddisiisa ree? Kaamilaan gadditee jirti gammaddeerti dura amma immoo gadditee jirti. Piraankitu kana qabaa jechuun waan si gaafadhu waan si. Ni sanuma kunaaf. Kheerra barreesse laakiin haflaan kan manaafet waliin quba qabnu sanii ammaan tana haflaan keedhumatee jira surprise taate biraankis taate gama haflaa kiyyatti deebinaa jechuudha. Kabajamtu amma keekiin mustariyaaf qophaa'ee garana takka dhufu keekiin kun ammoo ka maqaa kaamila tuub ofirraa waan qabu jechaadha. Keekii lammataa akka nuu fiddan isiniin jenna. Keekii lammataa akka nuu fiddan keekii kan keessa naa fiddan. Aadi kanumarraa maqaa enna. Kanumarraa enna. Kalas amii kaamilaa garana kooti. Kalas hamilee kennaa fi kaamilaa dhaame. Piraanki ajaa'ibaa taatee. Hamilee kennaaf haga siin beektu. Kootu as dhaabadhu. As dhaabadhu. Piraanki dhaami siinu. Leessi gaddisiisu. Piraanki kana daraa isirratti hin dalaguun. Hin daleenne wallaahi. Kana piraanki maafi. Gammaddee haflaan kee ta'uudhaaf. Afla ay kan keetillee tanno gammachiisa Omar rakkoon hin jiru sin jedheera. Surprise ma keetillee lanaaf. Khalas ayyee kastaade Omar rakkoon qabu. Khalas. Kana fakkaata kabajamtoota hordoftoota keenya mustariyaan yeroo takka naa galatoonfadhaa achi booda waa isinitti himna. Nu galatoonfadhaa yeroo takka. Hayya. Itti aansee jechaadha mustariyaan waan kana kan qopheessitee mallaqa ofii gadi jistee jechaadha kana fakkaata. Piraankiidhaaf hin qopheessine dhugamaaf obboleetti isiitiif jechaadha. Waan kun qophaa'ee wanti amma dubbatte kun piraankiidha Amina piraanki taate. Ka ammaa kana ka duraanii kan keetu. Yaa marko jira. Idaadha. Kama dhugaman. Osoo keessa taatellee nan gaddisiisu anuma gammachiisaa kiyyaaf keessatti illee tokkuma. Walaakin ammoo duuta kanaaf galatoomii jechuun ni barbaada mustariyaan maal waan jedhu qabu. Maal gaggaabatta ka. Piraanki ettee shakkitu. Maqaa irraa maqaa masa innaan waan piraankiidha dhugaan jira. Piraanki miti dhugaase irraa maqaa masaanes finnannaan dhugaase.
malee dura piraanki dhedhee yaa shakkutti hin jireef keessa garuu itti namanne irraa masaaree irratti wanta goonannaan garuu amane. Garuu waan kana jechaan surprise yaa dhugamaa jechaadha. Amanuu qabda. Kana maqaa irratti agarraa mane ka amma immoo irraa maqaa masaaree naa hin amanne deebi'ee amma immoo akka kiyyate yamanee jira. amma si gammachiisee jecha. Wanni keessan kun bari beekamaa malee. Alaa kana jechaadha kabajamtoota keessummoota keenyaa sagantaan keenya akkuma itti fuufetti jira jechaadha. Kana fakkaata jechaadha mee keessummoota keenyarraa sagantaan itti aanu jechaadha. Surprise mustariyaan waan kana qopheessite irratti waan yaada qabdoo jiraatte dubbattee ergasii gara sagantaa keenya itti aanutti jeenaa jechuudha. Okay, difama takaffa biraanki si godhuu xiyyaaf surprise xeetuma hayyee ana gaafis gaafata badala abdii eenyuun naa godhattee yaadda ana monuma eeshfi hayyee eenyu surprise kana na godhattee yaadda Surprise